sanii mitennaan asiin aruuza naa godhi kaleessas wardaa dhosseetiin maarree jee wanni mashaqqaa dira kana fideewu sababa kan keetiin gartee ati akkas godhu dhabee ati waattee ati dararamnaa irrallee itti deebiiti wardaa dhiisi wardaan jirre hin hayyamtu amma horte aruuza balleessiti nama yaami aruuza gartee beelloo naa maarree godhiiti keeka murree aruuza godhanna yeroo jettu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو وجمتوتا في أردفتوتا خينا كبنا قالوا قبضني جرتني ججباتني هنيتشا جرا خنو الحمد لله نسنين جاء إيجا أرانتا نجا أكا شريعة ربيتن والبرج يعني كست إبراهيم وجيجا ماتشو جت تاو جرا درانجا أكا كجزو جت تنيو الرفاتات ما نما فراشات كاتما أما شاكين تكن جرتو يعني يادو جرا تنافوجا أرانتنا إبراهيم وين نسقافات وديما مالي وين نقافات وديمو أكا أروز ودا أكا جمدوت أنا جمدتشيسو قبجيت جا مالي في خراب باقيات نراد متجرت أكا ربيت نسل متجرت مالي في نخان أبو مان ما قدا نمني أسر هذا الدم خون نمني نمان قدو لكن نتي تكا أكا نمني تشكوت نتي واتكلم بدي تكلم باللسنين بينو ربي نوار قزانيتي نمني قالوا نملي شكو وان فده هاس وبان فده دل مصر هذيك تبان فده لكن أما أنت الحمد لله جاء الليني وانين أن ياده هندنا قوتم تجرتي أما وانين رهفته وانين سقافته في الأبران وانين رهفته قرتي مي أروز وكا ياريات يقولت تتي جمدي أكا أروز أنا قوتم فرام. درت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرتو وردفتوتا فيها وجمتوتا jaalatamtoota ilmaan oromoodha ashama harka fuunee kana amantii adda addaa qabdan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti salaantan teenyatan jaalalaa tan hundi irraa burqite isin bira haa geessu isiniin jechaa eegaa obboleeyyan kiyya biiftuun waan si gaafadha jettee waan isin na gaafattu waan gartee haarayaa miti waan duraan na gaafataa turte na gaafatuudhaa deemti sanis gaa yoo dandame ni dandama yoo hin dandamne hin dandamu akkamitti dandama akkamitti hin dandamne hundaa waliin haasofnu ta'a. waan haaraa na gaafattu qabaate waan duraan nan gaafatin yoo jiraate kana gaafattu jiraate jechuun kiyya waan tanaan dura na gaafattee hin beekne haaraa qabdaa kana gaafattu biiftee. Haaraa mitire. Ayya. Tamusin gaafadde duraan aruusaree wal fuunee aruusa suuta godhannee inni walii galleetu maa mire. Dhaggeeffadhu mee siima. Ayya. Gaafa duraati Abraahim na fuudhu qabaa jechaa turte. Ayya. Jidduu tanaan abbaa kan kee dubbifne abbaa kan kee hedduu nama gaariidha hedduu nama miskiina hedduu nama gartee garaa laafu. yeroo gartee abbaayyee an Abrahaam jaaladheetin jira jettuun yeroo gartee an ati micimiciyoo tiyana dhugaan jaalatte jaaladheetin jira abbaayyoo gonan jehuun amaanaa rabbii sitti kanneen naan jedhe siire akkasitti nama wakkaladhu naan jedhe nama wakkaladhee akkasitti nama sanii wal dubbisanii akkasitti namni sun asitti akkana kaanaa godhu taasisee jechuudha tamaam san hundaa namni takkalleen qofa qabu hiccitiidhan goone haa ta'u duraan wanni aruuza na fuudhe jettuufi waan dhossaadhaan aruuza wal godhanneef dhossaan aruuza kan keessaa kan osoo hin ta'in aruuza niqaa kan keessaa kan osoo hin ta'in niqaa sunnatu rasuulallah sallallahu alaihi wasallam sunnaa rasuula alayhi salaami jalatti bulleet niqaa isaa gartee niqaa inni hayyame karaa inni hayyame saniin abbaatu irraa masuulaa bakka abbaan jirtu obboleessa guddaatu irraa adeera irraa masuulaa bakka adeera jirtu obboleessa guddaa irraa masuulaa ajaja gartee rabbiin keenya nuu kenne sanitti fayyadamnee abbaa kan kee rabbii irraa suni jira dhaayinee akkasitti bilbilee fi atillee dubbifte alillee dubbise ani hedduu waan akkasitti gartee waan guddoota kanatti fakkaatee sodaa keessa galeetiin ture shakkii fi yookaan ati gaa namni fuuni taphaa miti namni sillee baruu gartee yookaan nama kan kee barbaada. Dilas marallee nan qoranne nama rabbi beeku efa wal jaalattan booda ijoolleen dura qabadiin dalayne jeeti amaanaa sitti kenne nama dafiitii nama na dubbisiisi nama achi naannaa kan kee jiru jeeti nama yeroo san keessatti gaa nama dubbisiifnan akkasitti na kaawwan nu godhani silaa gaasan viidiyoo ol baafnee marree guyyuma san baadilamna viidiyoo ol baafnee marree dhossatti waan goone jiraatas jirrasi waliinis ammoo ati wanni gartee duraan Abrahaam ana fuudhu jettu. haala haga gartee wardaanis haala mijeeffattee wardaanis waan san hayyamtu gaafsan maal godhu kaan dheeree nuti abbaan keenya kaa godhe bifu maaraan akka namni akkeensaa kun gartee qaadii dhagee kaa godhatu kana waraquma adii tana gartee niqaa san irratti waraqaa ragaadhaaf waraqaa biyya tana keessatti hin jiraatuudhaaf jaarsa jaartii taane waraqaa san ragaadhaaf achi qaadiirraa baafatuudhaa kaane nuti akka wardaan gartutti niqaa kana quban qabduu dhiiree wardaan ammoo warra wardaan niqaa kana dhageesse wal fuudhanii jettee amante tamaam. Lolaa jirti anillee manatti galuun arganne ilmaanillee asitti darbiteeti aga bultee deebitee fudhatte haa ta'u ati gaafa duraanii wanni akkas goonu filimaa fi filima gartee wardaa sanarra dalayna
wardaa sana gartee shawwannee yeroo achi oofna inneeti wardallee dhageesse taate mookam amante mookam aruuza ammoo yooni fi gartee wardaan walitti deebine wardaadha walitti araaramne wallola biraa osoo hin tanqirii namni gartee nu jidduu seene kana adawwii teenya sifirraa dhoorgine san booda aruuza akkasitti goona malee biiftuu teenya amma lafaa kaanee mee eessatti aruuza sii godha fakkeenyaaf wardaan nu lolaa jirti eessatti aruuza sii godhame yaa Ibrahim tana maa dhiise jireenya jiraatu jirra teenyoo jirraa mire jechuun wardaan lolu jirti miti reega sanim tatem qalbiina cobsumaa feeta maaliif akka namni gaa hiriyaantii kun nama meeqa godhatanii gartaa mire ruuza barnan beeka wardaa sana akkamitti hayyamsiifne waa'ee aruuzaa kana duraan isii dhossinee goonee miti aruuzaa kana akkamitti isii hayyamsiifne aruuza godhuu dandeenya. Hinayyam ture wardaa aruuza hayya duuba isii kan goonare haatee ture isii ta'e ma godhe isii achi dhiifnetu fi godhannaatu ne akkudee duraanu isii godha duraanu en haasitti mne reeko aruuza godhaa gootare deema aruuza isiin keessan jirre atu itti gammaddaa fakkeenyaaf namni akkam jaa yoo obsiteetuma kanatti hojii jiraanne isiin tolenya tureni aartanii naafti akkam goona duuba naafu jirti akkam godhuu qabnare antanaafu akka tagotu si beekaa dirqama aruuza fayyan falagaa way aruuza mee obboleeyyan kiyya isin maal jettan oromoo akka obboleeyyan keenyatti akka saba keenyatti mee isin maal jettan jaartii guddoo osoo isin jirtu kana badii isii boodaa goone takka gartee dhuufun dhiirummaadha lama dhuufun harrummaadha jetti oromoon tana shawwanne dhugaanni qallatte malee cittuun harkaa baate hayyee biiftuun har'a ol kayiiti wardaa achitti nahaa naa godhii jechu aruuza naa godhii jechu jirti nikaan na godhame wajjin jiraatu jira jaarsa fi jaartidha ammoo duraan gartee wardaan hin dhageenye jeetin si wajji usee jiraatu jira dhossatti nikaani qabnaa silaa haraamii miti jenneeti ammoo amma erga wardallee dhageessa aruuza tanillee naa godhiiti walitti dhoosi nama yaa miti diggisii godhiiti akkasittiin gammadaa jetti osoo wardaan hin dhageenye biiftuu teenya siin godha dirqama Ibrahim waan akkana naasan gaadee wardaa yaamnet hogga isii waliif fayyine dura ati dhalaadha wardaa hojjeta aarte jirte amma nu jalaa balleessitu aruuza makatti wajjiru kana aruuza daruuri na aruuza barsii godhuu hin dandeessu siifin godha bas nama biraa yaamne wardaa yeroo dhiifne wardaa yoo dhufte amma anuure dhossaa dhufu jira miti wardaa yoo nife amma aruuza irra yaamne dhufne aruuza irra yaa'ii gooti san dura yaa'iin isin gaa ingoatu gaa yaabnu hin deebarsin dhageessifnu bara han dhageessifne akkanatti kamitti goona biiftu se maal taate yaa tireet maal dhabde sanii miti amma ati maal dhabde fakkeenyaaf duraan fakkeenyaaf ati amma waliin fuune ni haa waliin godhanne gaa dura amma ni haa wal godhanne anillee galaan jiru mirga kee eegatiin wardaa mirga dhiibee si hojja jiraatu jira ati maal dhabde usee yoo jiraatte akkuma galaan jiru laa jiraatu hin fedhu jeen ana aruuza man fedha gadda qaba namni maan naan jedhame meeqa aruuza godhatee jira ijoolleen saayima kiyyaa meeqa godhatee namni waan siin jedhu baga gammaddee mabruuk congratulation biiftuun Abrahaam argatte gammachuu ifii argatte biiftuun gartee waan dhabde argattee jirti baga si fuudhee biiftu baga gammaddee wardaan badduudha wardaan sareedha wardaan akkanaa biiftuun nama gaariidha dhuga qabdi jechuun jira maal dhabdeeti kan la baga isaan ammallee aruuza godhana gammadan malee akkatti godhatanii qacal jee akka taa'u kana hin fedhu gaara isaan kasii gammadan Abrahaam si bira dhufe huno galaan jiru Abrahaam mana kanaa si bira gadi hin bahu yeroo nyaatu si wajjin nyaata yeroo rabsi wajjin raba yeroo gartee dhugdu si wajjin dhuga yeroo taasisu wajjin ta'a yeroo haasofti si wajjin haasa maal dhabdeeyye si bira dhaabbatu jira hayyee sitti dubbatamaa ta'an jira guyyaa raamu guyyaa sadii garga si dubbate aruuza naa godhi boruu iftaan hin dabarsisiin jee boruu hayyee si godhattee kan biiftuu ajaa'ibaa jirta itti yaadi waa dubbadhu yeroo waa dubbattu dura mee khabiraatii miti hordoftootuma keenya kana saba keenya bal'aa kanaa wajjin mari'adhuuti akkam godhuu qabnaa wardaan akkanaa jiiti diidi itti yaadi yaase wardaa alaa jambi goone wardaa mana sanii dhiibee ilmaan keessatti tokko taruusa si bashannana godhanne wardaan kalaasii akkuma nama hiikame jaartitii yaamte jechuudha gosa. Jaartan teetii miti jennan jaartan teetii mallee wardaa dhiisin jennan abadan. Hayyee. Maaliif anis gaama lafuu ta'an ta'e si usu aruuza gootee si gaafa fuutu sana ilchitee akkasitti namni guutuun beekaa gata aruuza fuute. Ana maal namarraa adda. Ati namarraa addaa miti gaafa wardaadhan inshaallah walitti deebine haadha bilaal kiyyaati walitti fayyine ani mana kiyyatti gale akkasitti wardaa inshaallah waliin bira dhanne jechuudha wardaa araarfanne wardaan aruuza isummaan nu gooti. Bariyyoo arraba rottee aruuza. Feeru maallaqa itti kanneen nama yaamenneeni nu gooti. Ogwaama namni nu dhagee kan aruuza illee godhatan. Amma bira kun aruuza daawwatu hin jiru takka. Bar namni hogga si dhagaye aruuza ni godhatanii sirriidha. Ammoo namni nu dhagayee jire namni amma ijoolleen tun gartee duraan gartee shakkiidha qaban. Ahaa astoofurullaa. Warri duraan gartee dilii seentanillee astoofurullaa jaa obboleeyyan. Tanaafu nuti takkaa haraam hin dalayne alhamdulillahi rabbil alamin. Haraamillee biiftullee nama qulqulluudha biiftuun nama gartee dhiiratti akkatti hidhamuu miti haraamitti namoonni ija'uu miti kaayyoon isiin qabdu
نخا قرتي إرجما ربي قرتي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنبر باتي سنقول أميجرا بيفتو ده نعمة أنا بودا أنا كهيتي يرو أما جروحنا خيستي أروزا متخان برباتي وان برباتي سو متجوتنا متجو قرتي دارتي أنا جالنا تنبير رتنا تناكاتا إتي قرتي أنا جالنا سنكمنه إسا فيني إسي فرات قديف سيارة بربالتي خلاص يفتحنا بقطع روزا لا كسي متي سني فرات قديف نعم جري يا إيرت يا إين دبنا جاتشوي سامبو ده ورد دابر لنا ورد دارن نوسيت بالليسنة ميلر رخمنه ورد دار عرفته يا رامو دي كم قول ني وردام مسكين ني عرارمتي وردان ني عرارمتي دورانس بر وردان افان سيدي ناس تفورسين جته ايوه بيفتو اتو بوليتي يا مسانوتي يا متي تسفور وردان افان سيدي جته جت سنم تنافو وردان مسكين انم بيخامي ديارتي يا وردان هندت وردان غرتي اتي هيا جنانف ابدا انجت يو اتي تدو تيغلت ابدا سين قد دمس وران غرتو چوخي سيغله تنافو نافياتي خلتيدن وردابرنه haadha bilaal nuu sitti balleesse khalaas nuutu badiin teenya namni balleessin hin jiru yakki bagaan dabarre badiin balleesse naatu balleesseen dabarre gee araarama nu araarami rabbiinu namaaf araarama atillee nutti araarami dhiifama nu godhi jennee araarfanne dhumatti an yaada kiyyatti sanii mitennaan asiin aruuza naa godhi kaleessas wardaa dhosseetiin maarree jee wanni mashaqqaa dira kana fideewu sababa kan keetiin gartee ati akkas godhu dhabee ati waattee ati dararamnaan maatiin qabxii biyyoon tun dhugaan na jaalatte dhugaan naa qabdi maaliif dararamtii jee itti seenee waan kana niqaa godhe abbaa keetirra tamaam mirga kan keege ammoo arrallee itti deebiiti wardaa dhiisi wardaan jirre wardaa gartee umaa guban qabne wardaa mana sanitti dhiisi haa teessu hin ayyamtu ammoo urte aruuza balleessiti nama yaami aruuza gartee beelloo naamaarree godhiiti keeka murree aruuza godhanna yeroo jettu kun gartee waan as keessa gannan buune biiftu jaalatu jibbitus gaafa amata dhuftaatus gaafa wardaan hayyamtee mana gartee manatti gallee wajjiin naafete miidhagina hufnee araarfanne gaafsan aruuza sii godha san rabbiitu beeku guyyaa ara manguddoo dabalannee araarfanneeti sii godha gaafa sitti yoo jiddee waree abadan diddus aruusni kan keen jiru hin jiru aruusni kan kee wardaan araaramtu malee ni beekta dina laala wardaan irraa miti gaafa araaramtetti yoo ati jiddee aruusana ammo an hin diddu abadan hin diddu waa daran sii gara hin diddu an abadan wardummaan gartee hayyamnaan abadan an wartee aruusa si godhatu hin diddu aruusa jechuun nama yaamnetti ma godhuudha bara aruusni salphaadha ni haa kana namni yoo ganti ni haa gaasan silaa dide naafati gartee wal dhabne jechuudha ايوه ابا كان كمسكين اغرتي سجالتا انتلتي ديا وان جالتا ارغت توجي سر رغبابسي خناچون ما مرادن قبدا هنكم الحمد لله جي الحمد لله لله دو سنيس غرتي وني دو خته غرتي وبري جراتو جرتو خران سو باندم رن غلو نمر بيترمون الحمد لله انو ملتله وردان حاجه فيتلولته الله تيغا فيسمي غد برتو دودي تيرف ما تنافو وردان حاجه فيتولتوس جارسي انما سيغله خوني ati gammoo dhugaa kan keetu sii ba'e laffaati deetu sii mul'ate takka hasaaraan qabdu laffaati tanteetillee hasaaraan qabdu akkanaan na dhabde hasaartan jaam ammoo akkanaan na dhabne alhamdulillah argattee miti maal dhaba sii kaaye aruuza yeroo wardaa wajji olii galle siif hin godha خلاص انا اروز من غروران حاجه قبل لكن اما تنا ندي ميره سلاف اما سمان بلتون تسبوچ دندenya ايوه سي غافا وردانا جمت سيف hin godha خلاص tasaniyachi sii hin godha يلا يلا تاتي eega boleeyyan kiyya yoo wardaan diddes haga wardaan hayyamtutti manguddoo dabaladheetuman wardaa araarsinee godha malee yoo wardaan diddes hin godhuuf biiftuudha kana naamana khalaas wanni waadaa isin galu tana aruuza gartee niqaa wardaa duubaa godhanne ammoo aruuza wardaa duubaa abadan numan goonu miskiintitti gartee qobatti achi dhiifnee ilmaan keessatti asitti aruuza numan bashannanu nuti abbaan fedheewu kanan abbaan fedheewu narraa kaasi abbaan fedheewu hin jaalatu isinis hin jaalatta warri dhalaa taatan biiftuun inni kijibdi malee odoo si arra silaa wardaan isii taate isii wardaa taate hin jaalattu kan balaa buufte biiftuun faan obsan qabdu nan beekani wardaan obsa qabdi tanaafu biiftuun abadan gartee niqaa gartee godhannee jirra alhamdulillah rabbil aalamiin wanni nuwaa fi aruuza wardaan gartee yeroo nuti araaramte ammarraa eegallee sa'aatan irraa galee akkaataatti wardaa araarsinu barbaanna wardaa araarfanne odoo wardaan araarsine duratti immoo shiftoota kana kanarraa gartee warra hattuu gartee mana deeraa keessa na deemtu tana na wajjin dhaabbattee akka jaartii anee qabde waan amma kanarraa massu qabna jira tamaam isaan amma silaa isaan kan furdaa koonu goone warda dayna guyyaa hojii akkas abshir wardaa gartee rabbiin waaqa jechuun wardaan gartee hayyeen hujannaan
abshir aruuza laal mush aruuza darre kanaa miti walitti gannaqeetin aruuza kana namaati barbaadde yaame akkasitti keeka murree beelloo siyoonni godhe akkasitti aruuza ajaa'ibaa sii godha akkam barbaadde khalaas tanum kunoo tana waa daran isinii gala obboleeyyan kee fuula duratti nan godhaa aruuza ammoo wardaan haga qabdi jaartii guddoodha haadha bilaalii kabajaara qabdi mana keessa taa'u jirti isii ona keessatti dhiisee angartee asii dhugaadha nadhoonaan jechaa narrabsaa jirtanii galatooma warri narrabsalleeni an asii gartee deddeemee kophaa nikaa dhossee godhee amma deebee aruuza dhossee godhuun dalagaatii jaabde obboleeyyan kiyya kana waadan isinii gala abadan tanaafu taruma isinii dhaammadda haga itti qophooynee wardallee araarfannee isinillee gartee gammachiifnee isinillee dhiifama nu godhaatee obboleeyyan kiyya waan dabare hundaa'u tasanii achi immoo aruuza ajaa'ibaatiin isin as baanee gartee viidiyoo ittaan nu isiniif nutti nagaan nu turaa isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu